Gumasanu guzmana kana sirke jala gubbas lale hunkiya ta'uu qaba jechuudha. Sagalina khafe jebi yafarjiniyon. Maalin gore je. Ada mama kiya. Tani dubne jira prank keenya tareefu prank Mulkoota jirti. video kana duraati seenaa laalaa namni laallee jiraatani tunis video biraati garuu prankiin badduudha. Duniyaan girgir nu goote kana duniyaan bislee man waa'ee ta'e Ijoollee na dhoyte ijoollee kana goota kaas du'a goota kaachi fiiga lubbu bakka kana abbaa balaa duniyaan jedhamanii gootee jirti prankidha nuti isuma laaluu fi abdi amma surprise kana maaliif goote eenyu goote himi dhugaa dhugaan irraa himi gamma surprise kana nama biraatiin goone haaluma mana tiyyaa kabajamtuu duniyaaf hin godhe daan kun yoo tiyya taatee tolee jechuun dhiiftee waan biraa soota Biftuu rakkarkan kaanartu hunkiyyumaa beeki. ismaaf isin kun qabdu si dubbatti surprise kana yaadee tuma qopheessee dhiyoo tanaaf si iddoo mushaakala deemu jiru waan deemu jirtu sanumaaf akka gartee isin gammadduufin kana qopheesseef. Eewa maashaallah tabarakallah anillee gaafa nasira qaba najjaashillee hamtuun goone duraan isaa michoo sanii fi abdii walitti fiduudhaaf hamtuu godhee jira akkuma gartanii jettanitti duniyaa dhiifama gaafatee jira yaa iftuu tanya akkattiin duniyaa hedduutti balleessee jee anillee mush viidiyoo irratti miti gama keessaa kan hedduu irratti haasawee jira abdii akkumaan viidiyoo mataa duraa takkaffaa irratti isin jeetti hojiif biiziidhaa dalagaa shirkaa dalagaa namni as keessa jirtan guutuun keessatti beektanii waqtii hin qabu akkana haadha mana kiyyaatiin gammachiisuu fadhaa siif najjaash waan irraa bitaa fi ji'eetiin kennaa ajaa'ibaa tasira asirra qopheessee sana anaa fi najjaashii deemee dooraala kuma meeqa irra tanyee binnee jiran maashaallah tabaarakallaa kennaa kana Boodeen naan himin. inni muka kennaa sanillee waliin ittichi aanaa innoo viidiyoo lama kana dura marame abbaan mana duniyaa innoo keessan jiru jechuun hin jaa biiziidha dalagaadhaaf biiziidha jeetiin hafi najjaash yaamin hafi najjaash marree turree viidiyoo mataa duraa takaatis ninja hordoftoota fi kabajamtoota duniyaatu kunoo haflaan akkuma itti fufa jira piraankiin boombiin dhooftee jirti inshaallah akkuma ga'aa sana kanatti Surprise dhugaan laagoonaan isinis galatooma hedduu abbaa mana keeti abbaa mana keeti Abbaan reessi godhe abdii. abbaa mana keeti isinis ka warreen asirratti hirkattanii nu dura isa galatoomfadhu dura hin agarree maal Ifama godhe bisaa lama. gaafii takkaan qaba yoo sapiraayisiin san hin jiraanne dhiifaman gootu hundaafu dhiifama akkamitti godhuu Qubeen baatu si gammachiinne. Qubeen baatu si raadu si gammachiinne. qubeen daatuun hedduun gootanii qubeen Daan dunii uumaa jechuudha baram. Eegaa daan biiftuu bineetu. keessanii Biiftuu dhukaafne buuftanii jira. booda kana buuftanii biiftuu keessanii isin ammallee isin ammallee Amma ni jirtani. akkuma jedheen amma abdiin soofsoftachu jira Sagaliin akhaafee jebi yafarjiniyon. yaa hina makmaakinan Maalin godhe je. amma surprise keeti jee jira hayyee sapiraayis kiyya ta'uudhaaf hedduun gammadee isinis galatoomaa sapiraayisii kana gaa'ulmaan agarran maal agarre madura reefu imaaninaan jettanii haflaa nama hedduu godhata mee amma jaarsa dabarsaame xiqqoo Me biraan Hai, ada mama kiya. Imanin haflaa mana kee osoo sitti himne hin godhattu. Dhageesse wanni si galu qabu. Aalii tan hunda anaatu afeere haflaa akkanatti mufaajaa godhuuf deema isin kuban qabdu anaa fi iftuu fi najjaashii wal mari'ate akkana akkana jedhan itti hime aalii tan hunda yaala. natti himtu jiru Maal sitti? Surprise ni mani. Ada mama kiya maal taate? hordoftoota fi kabajamtoota duniyaa top sapiraayisiin anillee famarraa hin jaa sapiraayisiin nuti si goone abdumaa fi arbii kana amma duniyaa Gara 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 mana. achi duba olaan hin jiru zaakaa jira bismillah biiftuu wayii sheekaa namaan godhini tuba Daaraa gubbee fuudhee. biiftuu irraa baddaala booti amma abdiin si cinaa dhaabbate haadha amma kiyyeessi duniyaa dhaabbachuu keetiif galatoome maal dhaabbate duniyaa fannisnee maaltu si dhagaamamma abdi kannaa kanneen fi ichirras duniyaa keenya duniyaa maaltu dhagaame ani gaa qubeen daasanillee namni maqaan duniyaa hedduudha yoo tiyya taate galatooma gaa mana kiyyaattis Tiyya taatee tole.
شاكين يوتي ما شكيه بر هيجا شاكين دام كل يوتي تاتي تولي شو ديبتة وان براسو تزا بيفتو ركر كان نرتو خيو ما بيخ حبلا بيت يا حبلا حبلا سمان برا بيفتو مرة خيتم أكاسي akkasii hordofee abe kabimta keenya jaalala abbaa mana isii jaalattu duniyaa tuubiin kunoo reefu kuma dhuftetti ilaaltee kutteeti wayirra ilaaltee jaalala abbaa mana isii uffata diimaan jaalala agarsiisa qamis akka abbaa mana isii qabuu deemtee uffattee dhufte mee abguta kaamila harka kanaaf maashaa Allah jaalala jaalatu mee qalluun godhume أركا نالون قط ما نالون قط أخذ ركوب المرة خامر مدرمو kaameraa keessatti bakka biraa ol dhungachuutu qaanyiidha malee jaarsoo fi asii fi asirra dhungachuun qaanyii hin qabu safuu hin qabu uumaa takka rakkoo qabu irraan qaanfatiin tamaam ayyee baga gabaadha hundi siif godhame kannaanis سبرايز كيتي ايوه شاكين غنا takka waa'ee sammuu kan keessas baasin maqaa Surprise tun feet ma simaaf godhamte maqaa kee gubbatti katabneeti siif goone ono. okay la Akka amantu bana agarsiisa ono. Harkadaaf hamilee hin saddayne amma hamilee hin jirtu. Hamilee hin jirtu. Itti fakkaateetti deemtaa hamileen. Wantoota keenya isaan biraallee maal jedhanii Valentine Day jedhanii afaan Ingiliziidhaan afaan Oromoo guyyaa jaalalaa jedhanii saniifuu har'a isaan bira guyyaa jaalalaati. Maqaa isin jennee jirra inshaallah akka abdiin jeesin jaalala haaromsuu deemnaa akka jeesan inshaallah jaalala haariyaatti sinaa baasu walitti sinaa urgeessu gana namni sin jiddu seenu jiru gana warra shakkituuf amaarreef achimatti lafa kaa'atee amma sammuun ta'e waan ajalattu jitti abbaan Mahammad akka harka sirra kaa'ee jiru kana harki Saitu. Hiyyumaan jedhu. Gadin buutu harki isaa sirraa shakkiini inni ganaa jaaluma haadhuma ilmaan tiyyaan naa wayyaa isuma wajjin harri filadhaa jeeti sheenee sapiraayis kana godheeti. Wayi dhufee biiftuun na deebiste jedhee dhufnee jira. Amma sirbuuf naqatee jiru. Maashaallah sinirraa jeetiin jiraani. Akkanatti sinaadiisu atillee qalbii fi qaamaan bakkee jirtu san dhiisi ilmaan kee qabaddu akkasii abdiin ammas waan biraa keessa kuteeti si sirbuu jira sirba sammee koo nu sirbi ayyee irratti deebiin sirba jaalalaa bareeda akkuma gaafannaa ajaa'ibaa kana qopheesseefitti sirba jaalalaa tokko duniyaadhaaf mee matuma duree taatu dhayi abdi dadhabaadhi toolee sirba jaalaa oolisuu danda'u bakka bu'aa kanummaan loobii kana fafannisee kanarraa juujee jiirra. Wanni na hararsu. Angka madurallee carraa naa kannee takkitti tana naa kannee. Naamni akka inni dadhabdeenne kanuu. Rakkoon qabu. Adammaa siifi. Rakkoon qabu. Walli senin kepada soal office yang gini. Ayah tiba kesan gizenan sanje gadin rara. Degele jirun si goda. Askotu masih belum goda. Lubuto kiten si jalada. Duluto kiten si jalada. Amba kadung gue sampai katim frajalada bebita. Sanu mana aja tadi jadi. Akkasii hordoftaan toojabita keenya. Kunoo sirbanii har'a akka ta'anillee gammachuu keessaaf wallaalanii jiranii abdii fi duniyaanis. Akkasii amma kunoo sapiraayiz duniyaa kana fakkaatti sirballee sirbanii wallee dhungatanii
waan hunda godhan amma gaafii takka takkan abdii fi duniyaas ni gaafadha. Namni kun silattuu yaadannoon dhabu mudannoos hin dhabu. Amma gama jaala isaaniitti yoo deebine mudannoo yoo qabaate san hunda nu haasofti abdi. Sifi duniyaa kan walitti dhuftanii mudannoo gaafii si jaalattu fa mudannoo qabdu kan hin raanfatin yoo jiraateefa nuuf himtu. Yaadadhu. Ayiwaa dhugaadha. Inni raanfatanii waan akkana hin raaanfatanii bara. Ayiwaa dhugaadha. Mudannoon hin qaba. Ayyee. Gaafaan si jaalatu san kaa akka kunis hin jiru surprise wanna kun hundi jira. Gaaf san jechuun rakkoomtu keessa waliin turre. Jechuun gurbaa tokko jira keessi jaalatu. Ayyee. Simalee jira qabira. Ayi gaaf san jechuun gurbaan gisee danda'a jechuun akkuma furaan shakkeeti. Saya saya ammatee bes halkan kana guutuu asuma guutuu gidaara kana dhiitu guutuu gidaara san dhiita ani qabu ani hirribna qabu kan halkan Telefoon jira jiree bude manni. Ati telefoon jira jirtee bude. maa yeroo san saarviisiin wal bira jirani ani namatti tutu wal barsiise yookaan gochi gurbaan halkan guutuu osoo gidaara kana osoo kana dhawu inni zaacha anaaf godhu jira ani halkan guutuu osuma isa kana firraa guutuu hirriba malee kana bule Ayyee. Namti joodaan shakkitee. akkasittiin jechuun kan guutuu akkasittiin jechuun hirriba malee bulee mudannoo akkasii san keessa bulee mudannoo akkasii irraan dabre garuu galanni rabbi faa ga'uuti isin garuu kun warraa haadha ilma kiyyaa taatee jirti jechuun akkasitti achiin jechuun itti yaadee hin dhiifne akkas bulee ganama jechuun jalaa bachiisee fuudhee. Maashaallah. Guddee jalaa fuute. Ayyee. Ati rafteen bulle haa gaafatan. Maal rafee obbo gurbaan gidaara dheedhii roobni jechuun sabina lama. Najjaash kanan gaafata. Najjaash ati silaa guyyanii fi akkasitti bakka abdii si taatee gurbaan gidaara gamaa gamana gidaara kanaaf kana dhiitu. Ati silaa si taate maal si dhagama? Awwaan achuun ba'u haa fuudhu malee isuma sanaa fuudheetu man deemu yeruma sana. Laa bar gurbaan saahiboota qabaa inni saahiban qabu. Kophaa jiranii kanuma kophaa jiru halkan san kophaa kiyya rafee hin bullee jiru. Silaa bakka san si taate ati si akkam goota. Ani sumaan jaalaluma isiitiin jedhee. Yoo isin hin jaalani. Waa takka Biyya tokkichaa san qofaaf barachi booda yoo fedhe humna nama harkatee jira. waa takka hin gaafachuu barbaada. Maal goota maal goota. Ada bamma difin dorjo bad meti gibatan sila gurbasan rafet mo na rafet gibatan. Tugaa gaafii miti. Gaafiidha deebii. Gaafii. Akkana sabara. Hogguma sanuu gisumaan akkana seerkee jalaa gubbaa silaale honkiyya ta'uu qabaa Angaafi takkaan qaba asirratti gurbaasanii turre diimaadha moo abdiirra diima? Diimachaa ooluu kiyya kana waliin haa ga'u hin jiru. Laa gurbaasan gurraacha moo diima gaafa dubbii? Gurbaan innaa waalleen illee adiimatu hin jeebar kiyya kun diimaa beekadhu. Gurbaasan diima moo gurraacha? Magala. Magaala yaani abdumaan moo jechuun diimina kana? Diiminaan hin jaalleen siin jedhu kanallee odoon diiminaaf hin jaalatin ani kun akkanuma jaalalaaf yoo hundaadha. Kiyya ta'uu qaba. Kiyya ta'uu qabaa jeetuma innillee narraa qabu beekadhu dhalaan jaaladheettee namatti hin baafatu. Jaalalasaa kanaas odumaan harkuutiin xiqishoo firraa halkan san kan inni itti kungidaa dhiitaa bulu an dhiiroo kanaan fadha akkamittiin kana baafadhaa qaanyoo onnees dhoochaa bulu. Sanis akka jechuun jiru akkuma inni jeeniin harka mucaan kun akkumatti fuudhee na jalaa deemaan jeeti gidaara dhidhiitu jira. Gidaara dhidhiituun san silaasaati ispoortiis nu beekaaf irraa as bokkee akka isaan galee aan godhuu fi laakiin an jaalattiin sirraan qabdeemi kanaas sossobeetumaan ol naqee keessummaadhaa ijoollee ganda keenyaatiin yaani humaan aarinii jee kana jala badee kutin. Saniifuu ijoollee saniifuu mucaan xiqqisoo ispoortiis ni beekaa warri ispoorti beekne beektanii gidaa dhiitanii kan dhiitan warruma ispoortii hin beekne jaalalaan murteessaa qaba. Gabaabsi dubbii beekaa isinii jenna. Ispoortiin sen silaa mucaan san ispoortiin kana wal gubbaan gara gaggalee illee ispoortiin jaalala nama hin qabsiisu. Tujjaarummaanis jaalala nama hin qabsiisan. Namni kun beekadhu namni kun an akka mataa kiyyaatti jaalalaan murteessa. Miskiinallee yoo ta'e isa kana dirqama jaalalaan moo gizee inni san jaalala isaa saniif keessatti agarte atillee hin jaalatteetuma tujjaaraa sin jettuu miskiinaa sin jettuu nooma jaalatte sana yeroo malee namni tokko jira miskiinaa akkanaa warra baluu dachiin qabanii maarree jedhanii odoo tujjaara hin jaalanne yeroo wajjin turu miskiina jaalalaan ammoo heerumte kana garteemi inni si jaalata atis ni jaalata yeroo dheeraa hojii turtan. Saniifin ka ispoortiin akkasi firraa gara gaggalu san dhiise ispoortiin isaa isaaf du'a qabdu waan naaf du'a hin qabdu. Firraa gara galee inni diina firraa dhorku deema malee booda ol gara galee narraa isin oolu beekadhu. Miskiinuma kiyya san kana jaalate kan hin jaaladhu.
yoon akkasin nagaan eerume bultii tiyya murtaateetiin jiraadha jeetiin abdii qaba dhalaan teenyalleen wallaahi warreen tujjaaraa fi kana janii ilaalan jaalalaan murteessaa miskiina tokko isii jaalatu nagaa wajjii akka ta'an na itti Eeywa keessa jirtu miskiinummaa keessatti qabeenyarra ispoortiirra miskiinummaa keessatti jaalalaa wajjin qullaa ciisutu mijaa'u itti shiita kana addaan dhoosanii cinaa lafa afanii cinaa uffatanii jaarsaa jaartii lamee wal jaalate mana afatan qabne keessa yoo ciisan bareedaadhaa ka qabeenya qabu tujjaara garaa guddaa ispoortii beeku san irratti duniyaan gabaabduu dubbii dhalaan Oromoo Video kanarraa waa hedduu baratan tujjaara waaqa ofirraa dhiisaadhaan miskiina isin jaalatu. Waan takkaan siin dubbadha. Zaata ka guutuun isin girgireessi jira. Silaa jaalalti isaana keessa jiraachuu baatte dhugaa dhiisee adeemuti. Jeete caljee gattaa aboo godhaa kaa isinis intala Oromooti hafuudhu jee qabbaneessee gattaa waan jaalalti isaana keessa jirtu. Bootaa tiitana namni fudhachuun qabu. Guraallee dhageeffatu. Aboo mi'a milee kannaa. Namni fudhachuun qabu bootaa nan fudhadhe anumaaf fudhataa. Ilaa obrii tiyya. Duwillee inni ana dura duu malee akka waan dura duu boodaa fuudha. Hammeenyaa bitillee jaalaluma isaati. Jaalala isaati. Illee inni oona boodaa fe galaa biraan narraa qabataadha. Sadiif malee jaalala isaati. Innaa warraa isin jeba yoo duunee kana qabrii takka nu awwaalan ani gammachuun qabu. Wanni jeeb yoo na boodaaf illee tabiraa fuudha. Jaalala isaarraa hin jeebee kadhu jibbannaa miti. Walumaan qabrii gasseenaa jaalala isa jaaladhu. Duniyaan baan akka kiyyatti isin jaa karaa kanatti yoo deebine jaarsi nama